Mana kiyya qabadhee achuma taa'ee waliin jiraadha jettani sunummaan. Macheen ogin qoy xankaarraa mittoonu tan ikkona dhibdanii bar yoo mamamee gizemmaan keessan gizee sirraa saabate. Muluun uko hagumati ijoollummaa qabdu haguma bifni daa'imummaa kun sirraa mul'atu sinaannessa malee ati duudiqqoo si umurii achi dhisitte yoo birrii qabaatte malee maanni mukaa itti aggaashimu. Gizee ijoollummaa kana qabdu ijoollummaa waa baay'ee namaan galu umrii ijoollummaa kana keessa waa baay'ee namaan galle beektani waa baay'ee dogongora namni garuu dogongora irraa maan baranne isin. Maa dogongora irraa baran ijoollee keenya. Ay faaxee gorsuura dhagaa qarsaa bira ta'anii isaa waliin qaaqaa oolu wayya. Wallaahi. Magan. Asti bunnaa illee xaxxaabbatanii. Faaxeen rakkoo qaba. Faaxeen rakkoo qaba. Wallaahi faaxeen rakkoo qaba. Gara galtee akkana naan jette caaltuun jettee dhadheetti nan himtu seetanii. Shiikkoo yoo jedhu. Jedhee na bira lufe maal ta'ee umaallee natti fakkaate. Adaashiitti usgooteetti san. Kana sossobeetiin ayyee sossobeetiin isitii kafanallee itti bitee anamma diqqoo hojjedhee galaa deemi ati galii waan jiru biyyatti hojjettaatillee jedheeni adaashii sossobate isiin illee naan xalaata taate cha'u jennee geegessine deemte. Ila summa wallaahi billaa tallaa mana kiyyannan galchine. Isiin manaa baatee makfara sun seenne ta biraa ta qara qabu fidee manatti yooma san jechuudha. Dhugama sinin jedha rabbii alamaa kan akka kadhe. Ani akka waan nagalchuu mirirri jedhee na gubaa bar akka waan nagalchuu hime mee maaltu nagalche? Mee maaltu nagalche wallaahi. Achiin gara kaan wayeessaa itti maree silkiin illee irraa uduullee irraa ittillee hime inni isa amanti malee namaan takka. Gaaf kan akkaatatti oolteen bullee galteesiin. Ture anama mana madaamii deeme hojii mana madaamii deemee anaa nagaa hojii kiyya hojjetadhuun. Silkii kiyya bakkee isiin fuuteen beeku na bilbilte. Jaalti shaa akkam nagaa eenyuati ana ibaloo galtee baga nagaan galtee deettee eedee akkam hiree akkam nagaaree maaltu jira qaan'ee bee akkana nagatee akkana na godhee daa'imallee akkana godhee daa'imaallee waan takka erguu didee naan jechuun jalqabdu seetanii mee naa laali nama naa qabsiisi naan jette maa rakkadhee natu sii qabsiisa habiibti tiya gaafa sitti musanii teeknete laala hin qabsiisu kalli walli maa rakkadhee ana nama qabsiisa deema jedhanii maaltu na galchee gaafa sitti meetaa isaa wanna lolchisiifne akkalaas. Sakkara la raasaa wallaahi laazimachi booda korka godhee boolla isii buusee dhiise. Allaachiin maaliif gaafan ittiin musanii anaa miti badduun leesh lammaffaa an takkatti mana hima lammaffaa ittiin deemu. Dhugaa rabbi takkatti mabichaa namatti himu. Gaaf kan ooleen bulleen illee tutturee ka'ee biyya galee bakkee ho'iidha. Biyya galee laayitii kana uumamuma kiyyan jaaladhu beektanii jarana rabbiidha maabiraatii ibsaa. Laa kana wayyaa akkana bareedaadhis. Mahali dubartii taa'ee dhiirri tokko hojja dubartii 7-5 tama itti aantutu achumaa wal sukkuumamu. Kaalaas saani ganaa gara keessaatiin wal janajjananii miseenjeraan waliin qaaqanii kaalaas bakki itti wal argan adda bakka biraati. Usuma haadha manaa bira taa'u. Wallaahi haati manaa du'as jirtu ta biraa janajjana. Ammaal godhu miira keessa gala qara. Maal waan miira keessa nama galchu maali amma kun akkana bukaa'uun miira keessa nama galchaa? Miira keessa maal nama galcha kun mi'a? Kun ikkoo siraawwasa kaa bar kun xurii waan xuriidha bar waan ga'e jechuudha qabu namni marti osoo argu cadhisee ilaala bar. Eegalee kun waan miira keessa nama galchuu miti. Wallaahi laazim. Achii kaatanii gargaarsa barbaanne madireeshinoo rakkanne akkana taane boottee tumamtee meeqaan tumamtee ijoollee meeqaama wal faffalattee dhiira tokko achirratti. Mee maaltu kana hunda isiniin ga'e jara keenya? Wallaahi kun ammatu nama suusiin tun maktaba turteetti wallaahi laazim. Haati manaa yoo hojjettoota waan nyaataa hojjetti jetti kaddaamota. Wallaahi laazim meeqoe.
بيوم عندك كان عرب قرية تبالي ومت مكينا بليس لا 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 يجان قبض سنين أما كو يجور على ما في قد تبقى لقاتي أنا كو قلبي شمرني سنتي مودي روتك قلبي شمرني وأنا ما نمني جرين دفتي أمانت شمرن باين جتشورا باين وأنا ما إيري خنجرين لقاتي فكات كان يما يشيرك ليش يجين كمتي مكو هنا فاتي فكات أكاسي ميد أمتي بار أكاسي وقع أمتي بار أكاسي وران أمتي بار ati maal hojjetta amma koy hin taa'an hojiin qabu akkanuma ta'a kafana fa tokkosa yoo arge kafana tokkosee birrii naa kafalan saadam argite walla yoo ammatti dhugama jirtu kana ijumaan argite amma achitta biraa argite ta bira dhugama hodhatte timte zoorte timte isaanuu walissi buufte iyyuu gana kisaara kanaafuu zim jettee afaan qabannee teennanne gizeemee qawamee argine akkanatteen uduu arginu ukkaamamne jara na dhugaata nama arguddadhe cadhisuu hin danda'u beettanii ana akkana lamaa waliin galu ayyoo dhugaata na uduu akkana argu cadhinaa jedhanii ganna waraana illee cadhisee akkana namaa walii badoome kama isitti illee oolle kama isiillee gorfadhee isiin qajeelfanne namicha saniin illee wal dhabee kisaaraa ta'e jidduu kanaaf haraama kofar ani ko yeroo san miskinummaa kiyya isiin naa sirroofti dhugaadha hin amanti jedheeti kama jetiyya tana argee beettii maa barjaran isuma kana gaffuutee sirrii jettee kaatee asii boottee kaatee asuma dhattee namicha dhattee yaabbatte laa wallaa akkasii miti soba jedhee inni xiqquma sii sossobee jennaan achi as garagaltee isaa waliin xalaa kanatti taati. Faaxee meeqa akkas ta'eeti ijoollee warri jirta warri an akkasii sin gorsee sin kadhadhee sin dadhabee biyya galtanii biyyatti yaa caaltu dugaafa sanatti naan jettan fagizee wayifa wal arginee nama meeqaan biyyatti mee dhuguma naa xaafaa koomentii jala dafa ani wayifa miskiinummaati jaarsi kun amma mucattiin takka ol boofte miskiinummaati dhageeffadha wallaahi namichi kun asi kaafe taanaan kaideem jedhaan na dhukkubaara jettee onni hojii ergu kama qara nagaa hanteettu kana na dhukkubaara dhibee himachuu jammartadha na dhukkubaara boru deema jetti waa si gaafadhu maa na gaafadhu kama nagaa hambee qara nagaa harraftee bultu kana amma kun cinaacha kana waraansa naqqabe jetti amma nama akkasii dhibeellee akkamiif beekaniif gooftaa mana sama dhugaanuu dhibamaa raatte namni hin beekuuf maaliif ijoollee walirra beette amma muluu isii naa barreessi koomentii irra nama waliin galchuu nama ol galcheeti amma duratti tana waan miidiyaa kan irratti nama guddaan dubartii heerumtee mana qabdu mana qabaa bulii qabaa sa'aatii tirfii kiyya isin waliin bashannanaa malee waan barbaadda of seentanii akka isin gaafattaniif miti. Amma tokko seenee dubrummaa qabdaati gaafa jaarsi keessi fuudhu naan jedhe faaraan rabbi ol dhiite wallaa laaziim san jaarsa kee dhaqii gaafadhu waa akkas akkasii ani kalaas kanaaf nama seensifne qaraa bara. Gaafa inni na fuudhatti firaashiin waa fuudhuu jibar. እና እንደዚህ አይነት ጥያቄ ለመጠየቅ እንዳገቡ ጀረከኝ ወላሂ ሰዓት ትርፊክ የፈታሲ ወሊን ጀዳ ኮልኩና ወላ ላዚም ማሰኔ ቢያከስና እንጀዳ በር አንከበጃ ጀላቀቤ አርካም ቦለሴነ ነው ማማዶን ኩዌቲሳ sanu jedha bar gara abdudda duuba dambe turuza kana quufee unam sanumatu isaa qumna gari gara kanaaf dhiibaa jirre taa ijoollee kennan tajaajilina wallahi mamee namatti ulfaatu sheemii na beeka akka ana haadha ijoollee ta'e akka ani nama guddoo ta'e nama guddoo ta'uuf barkoo umriin achi deemu bichaan barbaachisu bar akka seet lij kaagabbaach itakabbareech naati ግን nama kabajjaa hin qabne dhugaa na aarse lammatama bilookii godhaa yooma fooloo walirraa qabna qalbaa kana بيو فكس قلت أبرين والله مالك يعني أنا قافت في الجمرة من أقبس لندزي عينة نجر نتوبة دي والله كبجار جريج أتسيبتني أو إنه يتسمعني وما متي أبشري أو إنه يتسمعني ما جنا نبتجامي أنا صاحي من لينك أنفد بتأمي وان التبونو جارسك أنا جارس جل كباتي يما جمرة بالبيتينو Jollum manna guddisi waan takkatti hin qaanfadhu sini galee kan dhugaadha. Eellee osoo jedhee agartiin sani gen lamin waan jedhutu nagarrame. Isi baqqaan dhiisu lamin. Naa xuru adillee. Ijoollee keenya gaafii keessa waa adda addaatiif jettanii dhufinaani waan ofii qaaqee baasirra.
أنا فوكسي ميس وي ماماي أنا إيماتي أنشي جالة لأن بوجتي والله تاجولين جد جمعتو أكن أفهمي أفتيف محمد ونور قلت سحبت مجانا بيو نور أجي فدام جتين تم تجول جمعت أزانا بوتي كن ماما أنا ما يوك قلبي حتى وان دبنا روجتي منو مالتو سيجي واي مالي مالتو سيجي إيه نو مالتو سيجي أنت إجولة بيتني جرك إن إجولة دي إن تنا يو والد تيماني أنا مالي في ربع يا أفقط بيت إسماعيل وزهالة بيه كان يجرو جزرزر قريه سنتي ما إن كل فتن أجب بيتني أفان قبضتن جدا تيجي مين أبو تمام أنا جل ديم تكنا إيه لقاجة تسري جت تنا جت تنا تو مرة كيسة تكسي والله بالله أنا قوم جرت سنتي ما جرنا لك إمسا أنا جل رفت لقاجة تيتي وخازم نتيتي لالتي ودو إيسي يجراني سي يوك أباني لغسي لما كان جرجر جرجاني أبدا الراندي بتوان اسمه بيك هاجا مجرشة بيودوني بيجي أنا متى كيس كوشو دي جنامني أبي منا كيس تاي مكتبة ويوم أنا مكتبة الإنساني يدلي هيرين نجيت يعني اللي جزي منا كفيلاتي ناشية كذاك إيه تنا منا يبلوتي يعني أكسب بيك دورة يروسين أوكي هذا منا ساتي جدي في مكة هذا مناتي في أبا مناتي دي جالس جنا وشي كده في هذا مناتي أنت براولين شيء كارتا تبغى أجدي دوري أما ندوم نمنتي كوزي جو مرة الشاشلات فارا بيتني الشاشلات فارا هذا مناتي جد أم تسون كلاسي نجرو سنون سنتو مالج كوشينا إجولي ناتا وجدتي إجولي ولين تدي ديم يا إجولي أكن موقف ناتي ديم إجولي ولي ناس يجرانين إسي نيتي بربي هذا منا إسين أمو إجولي سيوان حاسوف سيمني جلا بدي ديمتي مكتبة برا ديمتي كجت إجولي سانقبو في جت مهادي إجولي قلت إني أشيت برا كلاسي كزتي ودورة مكارتا ولين تبعتن يشي كوسي ما براتين نامي كلو ديملايتي كنا ما ديملايتين كنا كوي فيك يدك أبى بيجي عرباتي ما في أما بيجي أقافت نامي ديملايتين كم مشكلة كبيرة والله دوغا ما سنين جلابر ديملايت ريف ما أنتنا ما براتي نتيب